ati telegiraama kee maaliif fayyadamaa jirta? Telegiraama irrattis akka qarshiin hojjetamaa jiru ni beektaa? Telegiraama kee fayyadamuudhaan guruupii qofa banachuudhaan yeroo xiqqoo tursiisuudhaan akkamitti telegiraama bannee qarshii baay'ee irraa argachuu dandeenyu? Arra kanan sitti hutaadha. Maalidhaa namoonni baay'ee telegiraama fayyadamuudhaan qarshii akkana hin jedhamne hojjechaa jiru jechuudha. Anis kanan arra isinitti himu karaa salphaa ta'een telegiraama fayyadamuudhaan akkamitti meek manii goonu karaa salphaa ta'een kanan isinitti himu ta'a jechuudha. Lamaan telegiraama irraa qarshii argachuu dandeenya. Karaan tokkoffaa guruupota guruupii gochuudhaan guruupii san tursiisnee yeroo waan booda gurguruudhaan qarshii telegiraama irraa argachuu dandeenya jechuudha. Amma kanan arra isinitti agarsiisu karaa tokkoffaa fi baay'ee qarshii namaa argamsiisuu danda'u jechuudha. Karaan tokkoffaa fi karaa baay'ee qarshii namaa argamsiisuu danda'u maalidhaa? Jalqaba karaa telegiraama keessanii seenuudhaan karaa sarazii sadan kana iddoo gubbaa kana tuqxu achuma new group kan jedhu kan akkanaa si ufu jechuudha. Ispraatti new group kan jedhu jira. New group kan jedhu kana tuquudhaan namoota illee aad gochuun meembaroota aad gochuun homaa kan hin barbaachisnedha jechuudha. Kanarratti namoota meembaroota aad gochuun hin barbaachisu yoo barbaadanis aad gochuu dandeessu garuu kuni homaa lawxii kaffidu hin jiru jechuudha. Amma erga wannoo jennee bakka maqaa guruupii keenya san kireet gochuudha jechuudha. Ani fakkeenyaaf beeka jedhee yoon guruupii kana kireet godhe maqaa guruupii kanaa kennee fi piroofaayilii barbaannu piikcharii irratti piroofaayilii barbaannu kireet gochuu ni dandeenya jechuudha. Erga maqaa kenninee fi booda maal mallattoon kun isinitti mul'atti miti? Mallattoo iddoo as jirtu kan mallattoo kana ni tuqna jechuudha. Raayit jennee mallattoo kana tuquudhaan chaanala keenya bifa kanaan kireet goonee jechuudha. Karaa tokkoffaa fi salphaan isa kanaa jechuudha. Chaanala keenya bifa kanaan erga kireet goonee ani chaanalota baay'ee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Chaanalota ani kireet godhee yeroo xiqqoo tursiisuudhaan waggaa tokko waggaa lama tursiisuudhaan kanan chaanalota gurguru waajee chaanalota baay'ee ani kireet godheen jira jechuudha. Karaa kanaan chaanalota karaa 50 haa ta'u 20 haa ta'u kireet gootanii doolaara waggaa lama waggaa sadi tursiisuudhaan doolaara 2 olitti gurguruu ni dandeessu jechuudha. Gurguruufis immoo nama bitu jira. Anis kanan isin wannoo jiru jira. Amma fakkeenyaaf nama kana jechuudha. Anan chaanalatti gurguruu fi chaanala kiyyanan itti gurguree nama dhugaa ta'e chaanala kiyyanarraa bituu jiraate nama kanaa chaanalota san anan itti gurgure nama kanaa jechuudha. Kunis chaanala qabaa. Namoota isaan kun maanni namoota duraan irraa bitee iskiriinshuutii asirratti gadhiisaa jechuudha. Akka amantaa argachuudhaaf namoota duraan irraa bitee nama gadhiisu kuni nama baay'ee ani amanuudha jechuudha. Chaanala kanas wannoo irraa isinifan ka'a. Ana biraanis karaa kiyyaati yoo dubbiftan boonasii ni argattu jechuudha. San caala boonasii birrii 100 karaa kiyyaatiin yoo dubbiftan ni argattu jechuudha. Ana argachuudhaaf mallattoo kana tuquudhaan beekaa tiyuu ana argachuudhaan beekaa tiyuu 22 jettanii sarrachuudhaan karaa kanaan na dubbisuu dandeessu. Guruupii kiyya join gootanii na dubbisuu dandeessu jechuudha. Karaa lammaffaa fi karaa salphaan qarshii itti argachuu dandeenyu maalidhaa? Telegiraama irratti qarshii itti argachuu dandeenyu maalidhaa? Ammas karuma sila isinitti hime new group jedhu san tuquudhaan namoota baay'ee kireet gochuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf namoota 2000 ol yoo kireet goonee chaanala san gurgurree maal gochuu dandeenya? Qarshii argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf namoota barbaannee namoota kontaaktii keenyarra jiran hundumaa aad goonee namoota biraas itti dabalachuudhaan hiriyoota keessaniif aad nago'a jechuudhaan namoota baay'isnee aad gochuudhaan maanni namoota fakkeenyaaf meembaroota 2000 ol yoo qabaanne meembaroota 2000 ol yoo qabaanne nu kaffalamuu danda'a jechuudha. Maqaa barbaanne itti wannoo jennee yeroo gabaabaa keessatti guruupii san gurgurree qarshii argachuu dandeenya jechuudha. Karaa saniinis na dubbisuu dandeessu. Viidiyoo kanarratti barattee yoo jiraatte like, share, subscribe gochuun na duuka dhaabbadha. Yaada qabdu koomentii irratti na barreessi. Anis sifan deebisa. Chaanala kiyya kana subscribe gochuun na duuka dhaabbadhaan isinin jaa galatooma.